taanaan jaalalli sun hin diigamu. Abbaa manaa fi haadha ta'anii ganaa ol fuudhuu ta'anii gatiin hin kaffalamu yoo ta'e jaalalli sun addaan diigamu. Gatii kaffaluu qaba bakka. Gatii hin kaffaltu taanaan atis dhimma hin qabdu taanaan keellesi taanaan jaalalli sin diigama gaa'elli sin diigama jechuudha. Dandeettii conflict resolution waan jedhamullee jira. Gaafa lolli ka'u tokko dandeettii dafanii qabbaneessu. Fakkeenyaaf abbaan manaa hojii oolee dadhabuu danda'a, onlaayinii irra oolee dadhabuu danda'a. Isa kana hin hubattu taanaan yoo inni dadhabee wayi biirootii itti dheekkamanii aaree miindaa irraa hir'isanii aaree manatti gala yoo ta'e fuula jijjiiruu danda'a, maal gochuu danda'uu qaba. Daftee haati manaan hiriyyaan maal gochuudha? Daftee waan jiru sana tasgabbeessuu danda'u. Dandeettiin akkasiillee baay'ee murteessaadha. Waan bakkeerra jiru hiriyyaa fa'aa maatii wajjin kan wal qabatu sooshaal noormii irratti illee sirriitti gadi fageenyaan hojjechuun murteessaadha. Warri jaalala diiganii keessumaati wantoota jaalala qabbaneessan warra nama kaase kan akka walamaa wal fakkaachuu dhabuu baay'ee warra murteessoodha jechuudha. Yaada baay'ee bareedaadha jechuu barbaade. Galatooma. Ulfaadhu galatoome. Mee namni biraa yaada keessan. Barnoota guddaadha dhaggeeffadhaa bakka bocaa bakka biraa intiraachuu isaati dhaggeeffadhaa waa baradhaa. Mube. Galatooma ulfaadhaadha waan bareedaadha. Sila wanni ati kaaftee fi wanni barsiisaan kaasee achi wanni itti dabalan takka illee hin jirtu. Tiyyamaa haftii yoo taate maleedha. Wanni dilli kun gorsa bareedaa isin asirra kan naa jirtaniif barumsa guddaa nuu tahaa isaaniif illee ni taha. Jeetii yaada akka nama tokkootti wanni irra guddaan barsiisaan hangammaa dubbatee fi atillee reefu dubbachaa jirtuu fi takalee dubbachaa jirtus qaanfii fi zigaal ummata keenya keessa jiru kan dhiisanii sila akkuma isin jettanitti wanni tun bootaa harkatte namni ala gabboo hin jiru hin jeetii yaada. Dhuguma hawaasni keenya shamarran keenya halalaa kun hedduu qaanfii fi zigaal ta'uu qabanii kanarraa illee qusatanii sila mana qabatan bareeda mubaaraka waan irraa hin qabu galatoomiin jaani walga'iin gidee hunda namni deemu waan biraatee miti namni sin harkaan guurini dhugaadha. Wanni tiyyamaa haftii yoo taate malee waa hundallee dubbattanii mubaarakii fi barsiisalleen hedduu dasnan jettanii tumaan ol seene bakka hojiitiin jira. Galatooma ulfaadhaa itti fufaasee hojii jirras hin jaan nullee rabbi nu haa jechuudha. Ulfaadha baada bareedu badha. Warri dubbatani immoo jalaa ba'a. Ayyaanillee nama bu'aa nama galche. Next. Dabaree walii kennaa fi marii goonee wanti ni kan jiru. Mubee. Ayyee. Walii galatti waan dubbachuu fadhu. Osooniin hin bu'in dura beekaa ajootoota kanarra waan hedduutu deemaa jandaa. Kanaafuu amma ati fakkeenyaaf namni rabbiin ol qabe namni gadi hin qabuu hin danda'u. Waan kana TikToka kan hordoftoota hedduu qabda. Waan karaa rabbiitiin waan gama irra khayriitiin itti dalagiinsin jaa. Takkaffaa beektaa amma wanni TikTok irra hin jirre yoo jiraate nama amma bultii keessa ta'uu mala amma waan biraatiin ta'uu mala waliigalteen hin jirtu namni kun wallalee hadda hafa namni dhufee walitti idduutti beektaa akka shareetti illee kijibii araarsii jira. Karatti bakka namni lama wal dhabe walitti dhufee araaramee nagee harkatee akka wajjin jiraatu. Yoo gootee gaariidha. Jibbansiinis ni dhabamaa jaalaltiin ni idaa deema jechuudha. Kanaafuu waan kana itti dalagee si jaalannaa si kabajnaa obboleessa keenya qaalii
nuuf jiraadhu bakka jirtutti hamtuun sin harkatin kabajaa guddaan sii qaba naa jiraadhu. Galatoon baay'ee. Ayyee. Horiyaa qabdan. Horiyaa qabdan. Horiyaa kentan bu'aa. Dhimma jaalalaa irratti horiyaa qabdan. Ammuma iyyuu kun asittuu shamarran keenya asittuu yaada wal jijjiiraa jira hin sodaattu isin sodaan kun cabuu keessa isin qabaa isin keessaa waa sodaachuudhaan waa danuu dhabdanii isin hin beektan malee waa hedduu biiramtani waa hedduu lakkaa'amee dhabdanii sana isin keessaa cabsuudhaaf immoo halkanii guyyaa irratti hojjenna sodaa fi muraa yookaan safuu adda baasaa beekaa. Waan akkasii dubbachuun waan safuu dharsin qabu. Safuun utuu hin beekin jireenyi kee diigamu utuu hin beekin nama jaallattu dhabu utuu hin beekin sitti fakkaatin nama jaallattu addaan ba'u kanatu irra safuu ta'uu qaba. Dhageessanii ijoollee koo. Yaa anillee waan ani itti dabaluu barbaadu yaada kee irratti nu beeni dhugaa jirudha kun. Amma shamarran keenya yoo teessan ilaaltan keessumaa biyya ormaa kan jirtanii amma hin dubbattan yaada keessan hin ibsattan garuu kophaatti immoo baay'ee bo'u baay'een isaanii keessaan baay'ee haasa'u. Anatti illee baay'ee barreessu kara keessaa dhugaan siin jedhamu beelii biyya ormaa kan jiran jaalala kanaan miidhamanii maal miidhamanii bakka bilbiltee natti naasoftu taanaan boriin ga'u kan jedhan fa'aa jiru. Guyyaa boriin argu haga kanatti kan isinirra ga'u jirtu jechuudha. Isa kanammoo dhugaa mubeen baay'een sin dinqisiifadha sumaanii ati geemaallee geema guddaa nama taphachuu dandeessuudha. Miidiyaa kanallee waan barbaaddarra nama oolchuu dandeessuudha. Dhugaa yeroo kee laattee ijoollee makeenya kan akka kanatti iyyuu teessee nama kamiyyuu haa ta'u eessaa isa dhufu maalis haasa'u dubaras dhiiras akka kanatti iyyuu simattee ajandaa akkasii dirree akkasii uumuun keeyyuu dhugaadha. Rabbi si haa eebbisuun jedhan akka kootti wanta hin arginedha. Kanaaf isin immoo carraa kanatti fayyadama. Carraa kanatti fayyadama namoonni mubee bira dhufan namoota gurguddaadha. Namoota baratanii hedduutu jira waan ta'eef rakkina keessan dubbadha. Yoo haasoftan achumaan iskiiliin dandeettiin haasaa keessanii ni dabala. Jireenyuma keessan illee to'achuu dandeessu. Kanaaf dubbadhaa gaafa jedhamu dhugumaan dubbadhaa. Sirriidhumatti dubbadhaa sirriidhumatti haasaa. Awweernisii gaariitu uumamaa jira jechuudha. Carraa guddaadha isinii illee jechuudha. Jechuu barbaadanii yoo akka dubbatanii. Sabboontu arsii mee dubbadhume fakkeenyaa fi kan irratti haasaa jiru waa'ima jaalala irrattidha kan haasa'amaa jiru. Arsiitiin illee jirta, bohaartiin jirta, muunaan dubbattee jirti. Mee dubbadhaa mudannoo mallee hin jiru maal argitan maal hubattan maal miidhamtan fa'aadha fakkeenyaaf waan isin mudate illee yoo jiraate. Mee sabboontuun haasa'uu dandeessa. Maalidha wanti isaan hangalee bayyaa'u? Wanti isaa wanta biraa miti kan dubbatamaa jiru waa'ee dhimma jaalalaa irratti dhiiraa fi shamara gidduu jiru. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran fedha isaanii ibsachuu ni sodaatu. Dhiirri ni ibsata. Utuun jaallatinis si jaalladheeradha. Shamarran garuu jaallataniiyyuu si'a tokko akka waan jibbaniitti haasa'u. Fakkeenyaaf haasa'u. Tiiktookii kana gubbaa yoo ilaalte imoojii barreessu. Amma namoonni tokko waa'ee jaalalaa yoo haasofte akka waan hin barbaachisneetti haasa'u. Si galeerani akka waan aadaa cabsiteetti haasa'u. Ani immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee na mudata
namoonni jaalalaan qabamanii miidhama keessa galanii natti barreessu wantoota adda addaa jedhu. Sun utuu hin dhufin duraa maaliif akkas ta'a? Shamarran maaliif fakkeenyaaf fedha isaanii waan yaadan maaliif illee hin ibsatanii? Kanaafidha kanarratti yoo yaada qabaatte jenneeti. Ani yaada gara kanaallee hin qabu garuu yaa godinyoonni kiyya ni jiranii wanta jaalalaa namni biraa hanga mana mudanne waan ta'eef yaa warroota kun ani mudatan immoo jechuun fakkeenyaaf isaan wanti nama tokko fakkeenyaaf nama si jaalatu ni jira. Dubartiin keenya immoo namni jaalatu nama jaalatu hin jaalatu nama hin jaalanne jaalatu. Waan ta'eef namni hin jaalanne sun immoo iddoo siif hin qabu. Sigalee. Deebisi immoo wanta baay'ee gizee hundaa malkii filanna waan ta'eef nama rakkoon adda addaa kunis nurra ga'uu danda'a. Yaa amma fakkeenyaaf wanta amma jaalalli hin jiru meesajii jalaallee kanan dubbise ni jira. Jaalalli hin jiru hundumtuu fakkeessitoota kan jedhullee meesajii dubbiseen ture. Kana iddoo baay'eetti kan arge jaalalli hin jiru jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Maayini jaalalli ni jira. Sabboontu arsii wanta guddaa dubbatte tilaammati. Ergaa guddaa ta'a shamarraniif. Nama nu jaallatu hin jaallannu nama nu hin jaallanne immoo hin jaallannaa jedhu. Dhugaa jirudha kun. Jaalalli hin jiru kan isin jettaniifillee kanaaf. Nama isin jaallatu waan hin jaallanneef jaalalli waan hin jirre isinitti fakkaata malee jaalalli sirriitti jira. Jaalalli sirriitti jira. Namni jaalalaas jira. Yeroo baay'ee garuu akkamitti fakkaata? Rakkinni guddaan jiru ati nama barbaaddu qabda. Namni ati barbaaddu sun immoo nama barbaadu qaba. Namni inni barbaadu sun immoo nama barbaadu qaba. Hundumtuu kanaa maal jedha? Jaalalli hin jiru jedha. Malee jaalalli jira. Rakkinni guddaan garuu nutu nama nu jaallatuu fi jaalaluma sana addan baasa. Ulaagaa qabna. Ulaagaa keessatti yoo nama sii dhufu argannati maal jetta? Jaalalli hin jiru jetta. Jaalalli hin jiru jetta. Malee jaalalli ni jira. Garuu akkuma ati jette nama si jaallatu hin jaallattu, nama si hin jaallanne hin jaallatta. Bakka nama isaan kabajurra yeroo baay'ee nama isaan kunuunsurra, nama isaan arrabsu, nama isaan lolu, nama isaan maal ta'utti yeroo attiraakti ta'an illee ni jira. Sun immoo jaalala miti. Jaalalli kunuunsa barbaada. Akka nama biqiltuu dhaabee guddisuuti jaalala jechuun. Biqiltuu bishaan itti nattu yoo ta'e, sirriitti hin kunuunsitu yoo ta'e, hin goga. Jaalala jechuun akka kana. Arrabi jaalala keessa gallaan jaalalli sun maal ta'a jechuudha? Hin gogaa jechuudha. Kunuunsa barbaachisa. Kanaaf waan natti dubbatte ergaa guddaa waan dabarsuudha jechuu barbaadeeni warri kaanillee haasa'uu danda'u.